hojii kana hojjechuu gaafan yaadu waaqa gaditti siinsi abdadheen wanti nuti qabnu humna nuti qabnu industirii kanaa fi baay'ee mijataadha. Oromoon hojii akkasii hin ilaalu gaafa jedhamu nan dhagaa. Maaliif hin ilaalu? Walii makeenya aadaa wal jajjabeessu waan hin qabneefdha. Gaafa akkas jedhu kadhaarra hin jiran ija keenya namarraa haa kaasu. Adeemsi dudduubatti ta'a malee fuuldura keenyatti hin ta'u. Ani YouTube kana kanan jalqabuuf ka'ee abjuu waan qabuuf baqa fedha duwwaan qaban ture. Maallaqa haafaa yookaan immoo maallaqa ka'ame wayii kaasee fayyadamee miti ani. Abjuun keessan sun milkaa'uudhaaf wanta isin daangessu tokkollee hin jiru. Haadha akka obboleettii, haadha akka hiriyaa taate waan hin qabuuf ati jiraachuun kee anaaf kabaja guddaadha. Galata guyyaa guddaa gara fuulduraatti akka inni jiru nan amana. Obboleessa akka haadha akkam jirtu nagaa keessanii ani gaazexeessituu Beeteleem Tafarraati. Kun immoo YouTube Beetaa Miidiyaati. Maarree subscribe gochaa maatii miidiyaa kanaa taatanii waliin haa hojjennu, waliin haa guddannu, waliin haa jijjiiramu. Har'a kanan dhufee akkamittiin YouTube dhuunfaa koo akkam banadhe isinitti himuuf. Sababni isaas immoo muuxannoo yeroo gabaabaa kana gidduutti wantoota dabarsa yoon isiniif qoode yoon isinitti hime namoota baay'eef fakkeenya ta'a jedhee waan hin amanee fi muuxannoo koo yeroo gabaabaa kana keessatti wantoota hedduu dabarseera. Yoo hanga xumura sagantichaatti na faana taatanii yoo na hordoftan waa hedduu akka irraa argattan tasa shakkiin qabu na faana tura. Duraan dursa isin galateeffachuun barbaada. Sababni isaas yeroo gabaabaa kana keessatti waan na deeggartaniif, waan YouTube koo ilaaltaniif namoota hordoftoota 1,500 ol subscription argachuu dandeenyedha kan jiru. Kun immoo kan ta'e isiniin keessumaa karaa keessaa dhuftanii namoonni jabaadhu sibira jirraa naan jechaa turtan galata guddaa na biraa qabdu. Akkasumas immoo miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti yaadotaan kaasu jalatti dhuftanii karaa koomentiidhaan jabaadhu sibira jirraa jabaadhu namoonni naan jechaa turtan hedduun isin galateeffadha. Osoo isin hin jirtan ta'e kana hunda argachuun hin danda'amu ture. Egaa gara haasaa koo jalqabaattan dhufa. Akkuma sila isiniin jedhe egaa sababaan YouTube jalqabuuf yaade namni kamiyyuu bara dargaggummaa isaa keessa gaafa jiraatu hojiiwwan adda addaa hojjechuuf carraaqqii garaagaraa ni taasisa. Anis akka nama tokko hojii dhuunfaa koo jalqabuudhaaf yeroo baay'eedhaaf na yaadan ture. Guyyaa Waaqayyoo jedhee ga'e egaa hojii dhuunfaa koo jalqabuudhaaf kunoo dirqameen jira jechuudha. Egaa gaafa YouTube kana jalqabu ani YouTube'n maallaqa naa kaffala yookaan immoo YouTube irraa galii guddaan argadha jedhee yaadeen jalqabne dhugaa dubbachuudhaaf dhugaan kan Waaqayyoodha. Garuu maalan argee yeroo gabaabaa kana keessatti lakkaa yoo cimanii cichanii hojjetan wantoota hedduu akka argachuu danda'amu hawwiin ofii akka galmaan ga'uu akka danda'amu isiniin argeera. Ergan YouTube dhuunfaa koo kana banee ji'a lamadha. Ji'a lama kana keessatti ji'a tokkodhaaf beeksisa duwwaadha kanan hojjedhee ture. Erga YouTube koo jalqabaa yookaan immoo poodkaastii dheeraa ani obboleettii koo baay'een jaalladhu gaazexeessituu jabduu fakkeenya nama hedduudhaaf kan taatu gaazexeessituu Bilisee Irranaa waliin taasise. Egaa namoonni baay'ee akka daawwattan YouTube irraas arguu danda'edha kan hin jiru. Egaa turtii ani gaazexeessituu Bilisee Irranaa waliin taasiseera. Anaa fi dhuguma akkam jedheen sanitti hima yaada baay'een qaban ture dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafan ishee filadhu ijoollummaa keessanii kaastanii namoota ta'uu barbaaddan osoon akka baluu ta'e jettanii nama yaaddan ni jiraata miti. Isaan keessaa isheen tokko gaaffiin qabu Bilisee Irranaa turte. Anis immoo carroomtuu ta'e dhugaa dubbachuudhaaf waamicha koo kabajjee istuudiyoo kootti argamtee turtii bareedaa na wajjin dabarteedha kan isheen jirtu. Asumaan isin fuulduratti guddaa galateeffachuunidha kan hin barbaadu. Egaa gaafan waamicha kana taasisee fi ishee wajjin turtii taasisuu yaadu waa'ee maal irratti haasa'u kan jedhu baay'ee itti yaadaan ture. Isheen akkuma beekamu waggoottan 20 oliif muuxannoo hojii gaazexeessummaa irratti ni qabdi turte. Ani immoo hojii kana jalqabaadha kan hin jiru. Gaafan akkas jedhu qacarriidhaaf waggoottan 3 darbaniif hojjechaan ture. Gaafan hojii dhuunfaa koo jalqabu immoo maal gochuun qabaa akkam gochuun qabaa kan jedhu namoota garaagaraarraa odeeffannoo tokko gaafachuudhaaf yaalii taasisaadha kan hin ture. Garuu
nama akkas isinitti siqu yookaan immoo isheen shamarranna anis immoo shamarree waan hin ta'eef fakkeenya eenyurraa fudhadhu yookaan immoo eenyuun haasofsiisu jedhee na yaadan ture akka carraa ta'e biloodhaan nan argadheeni eeyyama ishee ta'e isheenis gara istiidiyoo koo dhuftee turtii bareedaa ishee waliin taasisneedha kan nuti turre. Turtii kana keessatti immoo akkuma isin daawwattan egaa miina gorsi jedheeni gorsa anaaf duwwaa osoo hin ta'in shamarran hedduuf gorsa cimaa shamarran qofa immoo osoo hin taane obbolowwan dhiiraas haa taanu nama boor jijjiiramee of guddisuu barbaaduuf fakkeenya guddaa nama hojjetee of jijjiiruu barbaaduuf yaada namatti tolu fageessi yaadii jette. Dhuguma akkam fageessee yaaduuf wantoota as gidduu jiran qofa osoo hin taane dabarsee boor akkan yaadu nagooteedha kan isheen jirtu. Kanaaf isin fuulduratti guddaa isheen galateeffadha. Kan isin dhugu jechuudha gaafa ishee wajjin turte taasisaa ture dhumarratti yaada isheen na kaaste na bira jirti turtee akkan jedhe yaaduudha kan isheen nagoote. Maaliif gaafa YouTube dhuunfaa kana jalqabuuf tattaaffii adda addaa taasisaa turetti wantoota hedduu dabarseera dhugaa dubbachuudhaaf qorumsa hedduu guyyoottan hin darbamne fakkaatan yookaan immoo bakka kana booddee nagaa natti haafu maal yoo hafeoo amman jedhutti yeroo itti abdii kutachuuf jira ture. Gaafa isheen yaada sana naa kakkaastu na bira jirti turtee jedheen kan yaade dhugaa dubbachuudhaaf maaliif wantoota an dabarsaa ture anatu beeka gati ta'eef. Isheen immoo akka nama naa wajjin tureetti gaafa ishee yaada sana naa kaastu lakkaa carraaqqii keessa jijjiirama keessa qorumsi ni jira jedhe akkan hubadhu akkan ilaalu na taasisteedha kan isheen jirtu. Biloo koo ulfaadhu siin jechuun barbaada. Akkasumas immoo itti aansinee dargaggeessa jabaa Yoosii Yaayyaa waliin turte taasiseen ture. Gaafa Yoosiidhaan waamuuf ka'u kan isin dhibu jechuudha. Ani mucaa Naqamtee ta'uu isaan beekuun ture dhugaa dubbachuudhaaf. Sooshaal miidiyaa irratti argeeni achi nan barreesseef innis dafeenaa deebisee akka turtii waliin taasisnu haasofnee guyyaa beellamannee waraabbii sun taasisame jechuudha. Waraabbii sana gaafa taasisu ani ji'a 3 duradha kanani waraabbii sana taasise. Ji'a 3 dura waraabbii taasisnee critical time yeroo sa'aatii barbaachisaa ta'utti kan viidiyoon kun gadhiifame ani itti yaadetti karoorsee miti kan isin dhufu jechuudha. Yeroo waaqayyo ammam akka inni dinqii ta'e yookaan immoo karoora mataas akka inni qabu guyyaan yookaan immoo yeroo itti argaa ture waan ta'eef jechuudha. Achi gaafa dhufu gaafan barreessuuf dura mucaa Naqamtee akka ta'e hin beekun ture dhugaa dubbachuudhaaf sooshaal miidiyaa irratti argeeni achi piroofaayilii isaa jala galee gaafan ilaalu waa'ee ijoollee Naqamtee kaasuutti kee ijoollee Naqamtee jedha. Baqa sirriitti itti yaade gaaffii kaasuuf hin qabu irratti qophaa'ee isa waliinis turtii bareedaa taasisne innis gaafa YouTube irratti sagantaan isaa waliin taasise YouTube irratti gaafa fe'amu dhugaa dubbachuudhaaf sabiskiripshinii baay'ee kan hin dabale ergan isaa waliin turtii taasisee booddeedha. Kanaaf Yoosiidhaanis guddaan si galateeffadha Yoosii koo ulfaadhu. Jaallattoonni kee yookaan immoo dinqisiifattoonni kee gara maatii kootti yookaan immoo gara YouTube kootti dhufanii makamanii jiru. Kana booddees immoo hojiiwwan gurguddaa hedduu akka waliin hojjennu abdiin qaba ulfaadhu siin jechuun barbaada. Itti aansuun immoo turtii poodkaastii isa dheeraa yeroo dhumaadhaaf amma fe'amee gaazexeessituu jabduu dubbachuudhaaf ga'umsa sagantaa afaan Oromoo yookaan immoo qophiin sagantaa afaan Oromoo keessumaa karaa televezyiinii ga'umsa har'a kana akka ga'uudhaaf nama shoora olaanaa taphatti gaazexeessituu jabduu Itoophiyaa Bayyanee waliin turtii bareedaadha kan nuti taasisne yaadoo hedduu kaasnee haasofnee turre garuu maaliif akka ta'e hin beeku hin ilaalamne namni baay'ee beektuun jedheen kan yaadu. Kanaaf galtanii yoo daawwattan waa hedduu akka irraa argattan akka irraa baratan tata shakkii hin qabu. Sababni isaas waggaa dheeraa keessatti akka YouTube irratti kaasuuf yaadees immoo argitanitti yoo ta'e waggoota dheeraadhaaf dhaabbata tokkorra cichanii turuu jechuun yeroo kana dargaggoota jiruudhaaf fakkeenya guddaadha jedheen kan yaadu. Sababni isaas anuma firatti waan hin argeef anqacaramee waggaa tokko waggaa lama waggaa 3 booda baqa maaf hojii mataa kun jalqabu osoo miidiyaa mataa kun hundeesse kan jedhu kan yaadu ture. Isheen garuu cichitee jabaattee turtee hojiiwwan gurguddaa hedduu hojjechaa turte ammas hojjechaadha kan isheen jirtu. Kanaaf Itoophiyaa Bayyaneenis waamicha koo kabajjee dhuguma istiidiyoo kootti argamtee nafaana turtii taasisuu keedhaaf guddaa si galateeffadha. Egaa haasaa isinitti hin baayisu akkamitti akkan YouTube dhuunfaa koo jalqabe isinitti hima. Gaafa akkan isin jedhugaa adeemsa yeroo gabaabaa keessatti
yeroo gabaabaa keessatti dhuguma isin biratti fudhatama guddaa argadhee jaalala keessan naa ibsitanii dhugumaan akkuma silansiniin jedhee kan gaafa YouTube jalqabu YouTube irraa maallaqan argadhaa yookaan immoo YouTube naa kaffala jedhee miti abjuu yookaan immoo hawwii waan hin qabuuf hojjechuu waan barbaaduuf qofaa kanani gara industirii kanatti dhufe garuu immoo maallaqa malee hojjetamu dhugaa dubbachuudhaaf industiriin kuni wantoota hedduudha kan nama gaafatu anaan na fuulduratti yookaan sin fuulduratti anaan argitu malee kaameraa kana dudduuba ogeessa kaameraa ni jiraata editarii ni jiraata kanaaf gaafa hojii kana hojjennu akka salphaatti yookaan immoo gaafa dhufee as bakka kana taa'ee haasa'u salphaa fakkaachuu danda'a garuu dudduubarra wantoota hedduu akka salphaatti wanta darbamu fakkaatan garuu wantoota gatii nama kaffalchisan hedduun jiru garuu kan nama jabeessu Waaqayyo waan ta'eef jabina isaas kan nama laatu Waaqayyo waan ta'eef jabaadhee hojjedhee kunuunsi fuuldura dhaabbachuudhaaf dandeedha kan hin jiru kanaaf isin waan na daawwattaniif waan natti amantaniif isin fuuldura taa'ee akkan haasa'uuf carraa waan naa laattaniif dhuguma boor jabaadhee dhufee isin waliin sagantaa hedduu akkan hojjedhu kaka'umsa waan naa taataniif guddaa isin galateeffachuun barbaada namoonni baay'ee karaa keessaa dhuftanii barreessaa turtanii baay'ee keessaniif hin deebisne namoota baay'ee amma kanaaf deebisuu hin danda'u viidiyoo kana hojjechuudhaaf kan hin yaadeesi namoonni natti gadditan yookaan immoo maaf hin deebistu koora akkasinitti hin fakkaanneeshi maaliif ani kontentii hedduudha kan hojjedhu gatii ta'ee fi namoota amma kanaaf deebisuu hin danda'u kanaaf kunoo uummata duratti dhufee hunda keessan isin galateeffachuun barbaada kanaaf naa ulfaadha ammas imalli keenya itti fufaa nafaana ta'an waamicha koo kabajaadha Beektaa Miidiyaa subscribe gootanii yoo maatii miidiyaa kanaa taatanii hojii guddaa intala keessan jabeeffachaa jirtu kanaafu ammas jabinni koo akka itti fufuuf akkana jajjabeessitan waamicha koodha namoonni iskiriinii kana daawwachaa jirtan hundumti keessan iyyuu ammuma osoo isin ilaalu subscribe akka gootan kabajaan isin hin gaafadha akkasumas immoo yeroo tan kana booda jiraniif hojiiwwan babbareedaa hedduu akkan hojjedhee dhufuuf akkana cina dhaabbattan yaada keessan akkana laattan ammas isin hin gaafadha Gaan YouTube dhuunfaa koo banuudhaaf baay'ee itti dhammeera namoota industirii kana keessa jiranis baay'inaan haasofsiisuuf yaalii taasisedha kanan jiru akka salphaatti akka asin ga'amne ni tilmaamtu jenna kan yaadu gatii guddaatti kaffaleera dhuguma garuu gatii itti kaffale sana gaafan qabadhee isin biratti dhufu isin nan qaaneessine jaalalaan nasi mattaniittu kana boodas jaalalli keessan na wajjin itti hafufuun isin jechuu barbaada gargaarsa Waaqayyoo ta'ee yeroo gabaabaa keessatti naa milkaa'eera jedheenna kan yaadu sababni isaas immoo isin waan jirtaniif isin waan na jajjabeessitaniif dhugaa dubbachuudhaaf yeroo gabaabaa kana keessatti akka salphaatti naa milkaa'aa jedhee yaadee hin turre garuu isin waan jirtaniif isin waan na jajjabeessitaniif subscription keenya 1500 ol ta'eedha kan jiru wacha haawuriin koos immoo guutaadha kan jiru video kanaan akka inni guutuu abdiin an qaba namoonni baay'een akkuma beekamu hojii industirii miidiyaa kana keessa namoonni nuti jirru baay'ee muraasadha akka afaan oromootti akka baay'ina saba ummata guddaa kanatti industirii miidiyaa irratti hojii nuti hojjechaa jiru baay'ee muraasadha kana caalaa akka hojjechuu qabnu natti dhagama baay'een keessan akka akkas yaaddan nan amana kanaafiyyuu hojiiwwan gurguddaa hedduu hojjannee gara keessan akka dhufnuuf gargaarsi keessan nu barbaachisa namootan miidiyaa kanarra jirru hundumti keenyas immoo wal jajjabeessuu qabna jedheen kan yaadu sababni isaas yoo amma fakkeenyaaf yoo ilaalle afaan amaariffaan hojiiwwan hojjetaman hedduu ni jiraatu ijoolleen afaan amaariffaa irratti hojjechaa jiran baay'ee wal jajjabeeffatu sagantaa nama tokko jira taanaan sagantaa nama sanarratti argamanii baay'ee wal jajjabeeffatanii hojjetu akka podcast yoo kaasne podcastiin afaan oromoo amma currently sirriimatti kan hojjechaa jiran muraasadha miti 2 3 4 hin caalan dhugaa dubbachuudhaaf akka shoowuttis yoo kaasne shoowuu xiqqoodha kan nuti qabnu garuu kana caalaa hojjechuu ni dandeenya maal jedhama wanti nuti qabnu humna nuti qabnu industirii kanaafi baay'ee mijataadha osoo hojjannee osoo ummatatti baasne garuu yeroo tokko namoota yookaan immoo yeroo tokko waliinis gaafan haasa'u Oromoon hojii akkas hin ilaalu gaafa jedhamu nan dhagaa maaliif hin ilaalamu kan afaan biraa deemnee ilaalaa jirra miti hojii gaarii hojjannee jennaan an kan hin amanu yaada dhuunfaa koodha kuni ani wanta ga'aa ummata kana ni madaala jedhu yaadee wanta bareedaa hojjedhee dhufeena maaf ni ilaaltan isin ni ilaaltu jedheen kan hin amanu kanaaf
nuti hin hojjenne jedheen kan yaadu. Garuu immoo fakkarsoo kanatti hin fakkaan akka na jalaa hin taane yaaddoon qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Dhuguma gargaarsa keessan nu barbaachisa. Maaliif ni ilaaltan YouTube afaan Oromoodhaan hojjetamu hojiiwwan bareedaa hedduun ni jiraata. Garuu dhuguma immoo namni ilaalu baay'een hin jiru. Darbinee amma yeroo tokko ilaalaan ture. Afaan Oromiffaan nama mucaa yaalu kan mucaa carraaqu tokko jira ture. Achi miidiyaa afaan Oromoo tokko irratti waamamee interview godhame. Inni ilaalamne. Miidiyaa afaan Amaariffaarra deemee gaafa interview kennu garuu nama baay'eetu ilaale. Dhuguma amma nama afaan Amaariffaa danda'u duwwaatu ilaale. Amma kana ilaalamee fi natti hin fakkaatu. Walii makeenya aadaa wal jajjabeessuu waan hin qabneefdha. Akkuma nama industirii kanarra jiru immoo namoonni miti hojii kanarra jiru immoo walii keenya wal jajjabeeffachuudhaaf iyyuu immoo badaa fedha hin qabaannu. Gaafa bakka wayitti wal arginu duwwaa wal ho'isnee wal dubbisee wal bira darbuu duwwaadha. Garuu guddinni kan dhufu an kan yaadu industirii kanarra namni jiru yoo wal jajjabeessina jedheenidha kan yaadu. Gaafa akkas jedhu kadhaarra hin jiran na bira jiraattanii jiraachuu baattanii sin abdadhee miti kanan jalqabe. Kanan akkas jedhu namoota muraasa dhiifama namoota sin ilaalan ni jiraattu. Anaan kan baay'ee malaphee kuna cabsee dhugaa dubbachuudhaaf gaafan sinitti himu gaafan YouTube dhuunfaa koo kana jalqabuuf yaadee ka'ee namootaan abdadhe baay'een qaban ture. Karaa maallaqaa karaa gargaarsa waa'ee faayinaansaalii isa dhiisa. Inni baqa itti dirqama koodha itti gaafatamummaa koodha amman hojii kana yaadee jalqabeetti naman gashu baqa jechuun annatu rakkatees ta'u dhagaas falaxaa ta'u ergan itti galee wantan ta'e hojjedhee baqa uummata bira nan ga'a. Garuu ani kan baay'ee malapheen koo itti na cabee ture garuu hin darbe nama ani interviewdhaaf waameenii rakkoon qabu jedhee dafee dhufee na bira dhaabbatee yookaan immoo na bira dhaabbattee gaafa inni keessummaa koo taasifadhuun namni naa ilaalee YouTube koo kana fudhatama argata jedhee yaadee haasofsiisee yookaan immoo gaafadheeni lakki ani amma dhiyaachuun barbaadu namni naan jedhee jira ture. Mirga isaaniidha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif hin dhiyaanne hin jennu. Garuu akka namaatti amma kanan isiniin jechuu barbaadu ija keenya namarraa haa kaasnu. Ji'oottan jalqabaa fi ji'ootta ishee jalqabaanii ofiisii mataa koo kireeffadhee hojii kana jalqabuudhaaf yeroon carraaqaa turetti namoota baay'ee naasofsiisan turan. Ofiisii kireeffadhee osoo ofiicha hin sirreessin dura nama interview gochuu qabu listii gochaan ture. Listii godhee barreessee bilbiluuttiin ka'e jechuudha. Ganaa istuudiyoon koo sirreeffamaa jira. Bilbilaan haasofsisaan hin jira. Nama ani hin eegne nakkee ani nattaafu ni yaadunaan jedhe jechuudha. Dhugaan siniin jedha baqa maafin jalqabe osoo hin dhiisee hojii kana jedhe yaadeen ture. Ammumaan kan akkas ta'e boodoo kan yaaddoon irra bule. Garuu waaqayyo immoo deebisee akka haaraatti enerjii haaraa namaa kenna akka haaraatti immoo ka'ee namoota biraaf bilbiluutiin ka'ee eeyyama isaanii ta'e hin dhufanii hin hojjenne kun akkuma ilaalaa jirtan ilaalamaa jira YouTube'n koo. Osoo nama sana duwwaa abdadhee ka'eera ta'e yookaan immoo nama sanaan malee hin ta'u jedhee yaadeeran ta'e silaa yoonaas hin ga'uun ture. Kan biraan immoo akkuma isin jedhe ija keenya namarraa kaasuu qabna kanan jechaa jiru sababni isaa yoo yeroo hundumaa nama ilaalla ta'e adeemsi duddubatti ta'a malee fuuldura keenyatti hin ta'u. Kan akkas jedhee ani YouTube mataa koo gaafan jalqabuuf yaadu akkuma isin jedhe egaa waggoottan 3 darbanii fi an qacaramee hojii namoota bira yookaan immoo qacariidhaan hojjechaadha kan hin ture dhaabbata garaagaraarra jechuudha. Gaafan gara mataa kootti dhufu wantoota baay'ee na barbaachisa. Edaa ani dhugaa dubbachuudhaaf maanajimentii irratti rakkina qaba jedhee yaadaan hojii dhuunfaa koo hojjechuudhaaf immoo gaafa gatii kan keessan gaafa ta'u gaafa hojii dhuunfaa keessan ta'u immoo enerjii haaraadha kan isinii kennamu. Nama baay'ee gaafadheera nama baay'eef bilbileera. Garuu namni hundumtuu isin jajjabisa jechuun miti. Namni hundumtuu jabaadhu fuulduratti deemi isiniin jedha jechuun miti. Akka salphaatti wanta yaaddanii kaatanii ani gaafan YouTube kana hojjechuuf jalqabu yookaan immoo YouTube kana hojjechuudhaaf yaadu akkuma isiniin jedhee fuuldura kootti maaltu nama mudata kan jedhu dhugaa fageessee yaadaan turrean. Baqa abjuu koodha. Abjuu kana jiraachuuf maal gochuun qaba? Ofiisii mataa koo kireeffadhee YouTube mataa koo kireet godhee uummata duratti dhufuun qaba kan jedhudha. Gadhusa booda'u lakka wantoota baay'ee jiru ture. Ani isa hin ilaalleen ture. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma isiniin jedhee biloon yaada isheenaa kaastee dhuguma kan fageessee yaadudha kan isheenaa goote. Osoon eeyyama isaanii ta'ee kunoo kaameraa kana duratti osoon galateeffadhee namootaan barbaadu baay'een jiru. Namoota baay'ee kaameraa dudduuba. Garuu
amma yeroo isaa waan hin taaneef wanti hundumtuu yeroo qaba miti yeroon isaa gaafa ga'u yeroo biraa sagantaa ajaa'ibaa yookaan sagantaa gaarii nan hojjedha jedhee kan yaadu akkaataa jalqabsiisaa koodhaan kan wal qabate akkaataan itti jalqabee wal qabsisee sagantaa baay'ee bareedaa namoota baay'eef fakkeenya ta'u namoota baay'ee onnachiisu gara fuulduraatti nan hojjedha. Garuu ammaa fi kan ani kaasuu barbaadu ani yuutuubii kana kanan jalqabuuf ka'ee abjuu waan qabuuf baqa fedha duwwaan qaban ture. Akkuma isiniin jedhee maallaqa qabaadhee maallaqa hafaa yookaan immoo maallaqa ka'ame wayii kaasee fayyadamee miti. Gaafan hojii hojjechaa ture yookaan immoo dhaabbatan hojjechaa turedha. Gaafan dhaabu hojii mataa kun jalqaba jedhee adeemti kan dhaabe dhugaa dubbachuudhaaf. Mee haalota garaagaraa yookaan immoo bakkee garaagaraa irra deemee osoo qilleensa garaagaraa ilaalee yookaan immoo industirii miidiyaa kanarratti bakkeewwan garaagaraa wantoonni jiran maal fakkaata kan jedhu osoo ilaalee jedheen yaadee jalqabe. Achi miidiyaa biraa yeroo gabaabaadhaaf ji'a tokkoof kan ta'u nan qacarame yeroo gabaabaadhaaf miidiyaa wayii irra dandeemee achi deemee nan qacarame ji'a tokkoof torbee lama miti damoota ji'a tokko duwwaadha kan nyaadhe ji'a tokkoof torbee lama irratti keessi koo baqa maaf hojii mataa kee hojjettu hojii mataa kee osoo of keedhaaf hojjettee koo baqa sagalee akkas jedhu dhugaa dubbachuudhaaf akkam jedheen sinitti himan sagalee akkasiitu gurra koo keessa baay'ee natti iyya ture. Achi taa'ee nan karoorsamni gaafa hojii kana hojjennu gaa karoorsine kan nuti hojjennu. Achi beeti maaf ofii keef hin hojjettu beeti maaliif ofii keef hin hojjettu maaliif ofii keef hin gootu kan jedhu sagalee irra deddeebii natti dhufa ture. Kan sin dhibbu jechuudha. Achi baqa nan murteesse hojii dhuunfaa kun nan jalqaba jedhee jechuudha. Achi gargaarsa waaqayyoo ta'ee nan jalqabe gaafaan sin salphaa sinitti hin fakkaatiin akkuma salphaatti kaa'amee wanti jalqabame miti. Anaaf salphachuun ani gaafa yaadu salphaa ture. Lafarra wanti ture garuu baay'ee kan yaadee olitti baay'ee kan ulfaatu ture garuu hin darbe. Gufuu baay'ee fuuldura koora wantoota baay'ee jiru turan garuu hin darban. Amma kan yaada kana isinii kaasuu barbaade namoota jalqabuuf yaadaa jirtan namoota hojii dhuunfaa keessanii eegaluuf yaadaa jirtan taamrii wayiin eeginaa yookaan immoo wanta samiirraa lafa bu'ee wanti dhufu hin jiru baqa wanta qabnu yeroo baay'ee dhageenya miti wanta harka keessan irra jiruun jalqabaa wanta harka keessan irra jiruun jalqabaa dhugaan itti fakkaatu turan dhugaan siniin jedha yeroon isaan geenya akkuma siniin jedhee yeroo biraa siniin hojjedha gaafan jalqabu meeqaan akkan jalqabe nan amantani maallaqa meeqa qabadhe akkan jalqabe jechuudha garuu hawwii gaafa qabaattan abjuu gaafa qabaattan uumata abjuun keessan sun milkaa'uudhaaf wanta isin daangessu tokkollee hin jiru. Kanaaf namoonni hojii mataa keessan jalqabuudhaaf yaadaa jirtan dhuguma yeroon isaa har'a jalqaba. Kana kanan jedhu. Habaay'atus haa xiqqaatus milkaa'ina wayirra gaafa geessanii jechuudha. Namoota isin jaallattan maatiin keessan naannaa keessan irra jiraachuun isaa immoo baay'ee inerjii akka qabaattan isin taasisa. Gaafa dadhabdan gaafa abdii kutattan galagaltanii nama laaltan gaafa qabaattan maatii laaltan haadhaaf abbaa laaltan gaafa qabaattan obboloota laaltan gaafa qabaattan jabina haaraa isin keessatti hora. Dhugaa dubbachuudhaaf hojii kana akkan jalqabuuf abjuu ijoollummaa koo akkan jiraadhuuf kan na gargaartu yeroo hundumaa ani obboleettii hin qabu haadha akka obboleettii haadha akka hiriyaa taate waan hin qabuuf ati jiraachuun kee anaaf kabaja guddaadha. Ati waan jirtuuf galagalee waan insi ilaaluufdha kanan jabaadhu. Ani maatii koodhaaf guyyaa tokko nama duratti isa ta'u akkas galateeffadheen beeku. Ammas galatni kun hin ga'an jechaan jiru. Galata guyyaa guddaa gara fuulduraatti akka inni jiru nan amana. Guyyaatti waltajjii guddaarra dhaabbadhee haadha koof abbaa koodhaan itti galateeffadhu ni jiraata. Obboleessa akka haadhaa ta'es qaban. Taattee koo ati jiraachuun kee akka narra ga'uuf hojii kana hojjechuu gaafan yaadu waaqa gaditti siinsi abdadheen ati jirta jedhee yaadeen malee namarraa abdii qabaadhee mitaan waaqa gaditti ati jirta jedhee waan yaaduuf kananii hojii kana jalqabee waaqayyos immoo nu gargaaree kunoo ana obboleettiin kee jabaadhee nama dura dhaabbadhee hawwii ijoollummaa koo milkeessaan jira milkiin kunis immoo itti fufa. Haadha koo ati jiraachuun keessa akkan jabaadhu na taasiseera. Baabbaa koo atis waan jiraatteefdha kanan jabaachaa jiru wateef ammas maatii koo naa jiraadhaa siniin jechuun barbaada. Dhumarratti kanan kaasuu barbaadu akkuma siniin jedhe egaa jalqabuudhaaf yeroo itti hin kennina namoonni sagantaa kana daawwachaa jirtan
baay'een keessan dargaggoota taatu jedheen kan yaadu maaliif analyticsii keenya gaafa ilaallu namoota umurii 18 amma 30 wayii keessa jiran agarteef dargaggoota waan taataniif yoo muuxannoo koshee yeroo gabaabaa kanarraa waa argattan yookaan yoo narraa barattan jedhee yaadidha kanan kaase. Gufuu hedduutu ni jiraata, gufuun kun hin darba. Kufanii ka'uun waan ajaa'ibaa miti. Hundumtuu kufee keedha kan achi ga'e. Kanaaf hin sodaatinaa, haa jabaannu jechuun barbaada. Akkasumas immoo hojii beektaa miidiyaa waliin wal qabsiisee egaa har'aaf addaan kuteennaa ifama guddaa sin jechuun barbaada. Poodkaastiin keenya itti fufaa gara fuulduraa keenyatti ayyaana hedduudha kan jiru. Kanaaf qophii ayyaanaa hedduu garaagaraa qabadhee kan isin biraan ga'uu ni ta'a. Akkasumas immoo poodkaastii koo kanarratti egaa beektaa poodkaastii irratti keessummoota jajjaboo nama onnachiisan dargaggoota hedduuf fakkeenya ta'u jedhee itti amani qabadhee gara keessanitti nan dhufaa. Yoo yaada qabaattan karaa keessaa naa barreessuu dandeessu yookaan immoo bilbila as jala jiruun bilbiltanii yaada keessanis nu biraan ga'uu ni dandeessu. Beektaa miidiyaan gara fuulduraatti itti fuftii hojiiwwan gurguddaa hedduu qabadhee kan isin biraan ga'u ta'a. Waan na daawwattaniif waan sabiskiraayibii gootaniif guddaa isin galateeffachuun barbaada. Ammas sabiskiraayib, laayik, sheer, kooment gochuun maatii miidiyaa kana akka taatan affeerraa koo isa kabajaati. Guddaa galatoomaa isinin jaalladha. Beektaa miidiyaa gara fuulduraatti itti fufa.